Welcome back to Waliif Technology InfoTube. Hordoftoota chaanaalii keenya walitti deebinee jirra. Viidiyoo paartii afuraffaa Microsoft Word Practical Exercise paartii afuraffaadhaan walitti deebinee jirra. Warroonni nan beekne Leenjisaa Roobsan Aliyyiin jedhama. Leenjisaa Kolleejjii Dipaartimentii ICT. Kanaaf warroonni maatii taatan subscribe, like, share gochuu keessan itti fufaa. Warroonni haaraa taatanis mallattoo bilbilaa sana kilik gochuudhaan viidiyoo yeroo yeroon gadhiisnu akka isin bira gahu kilik godhaa jecha. Paartii darbee wal yaadachiisuudhaan jalqabna. Paartii 3 yeroo darbee laalaa kan turre buuleet paragraph formatting jalatti bullet numbering multi list level decrease index fi increase index laalleet kan dhaabne achumarraa itti fufnee paartii har'aa kana keessatti align left center, align right, justify, line and paragraph spacing, shading, border and sort isa jedhu kana kan laallu ta'a. So video kana akka dhumaatti yoo hordoftan video kanarraa ogummaa fi dandeettii Microsoft Word irratti qabdan performance gaarii akka horattan abdachaa. Dabalataan karaa gabaabaa yookaan karaa shortkatii ta'een ogummaa Microsoft Word irratti qabdan guddifachuudhaaf kan isin deeggaru jedhee yaada. Namoota jalqabdoota ta'anii fi namoota duraan Microsoft Word beekan pilaatfoormii Microsoft Word kana maalummaa isaa guutuu akka barattan kan isin deeggarudha jechuudha. So paartiiwwan jalqabne kana jalqabarraa haga dhumaatti tokko tokkoon pilaatfoormii kana erga laallee geessiniin booda karaa qaxxaamuraatiin Microsoft Word irratti dookumentii karaa salphaa ta'e edit gochuu kan waliin laallu ta'a jechuudha. So iddoo kanarratti dhaabne yeroo darbe paartii 3dhaan haga toora kanatti dhaabnee laallee jirra jechuudha. Wantootni paartii 3 keessatti nuti laalle asirratti akkuma isinitti mul'atu kanneen laallee jirra jechuudha. Isaan shanan kanneen laallee jirra. Har'a achumarraa itti fufnee align text to the left, the right, the center, justify isaan jedhan kanneen kan laallu ta'a jechuudha. So kanneen laaluudhaaf fakkeenyaaf barreeffama kanneen galchinee jirra. Barreeffamni kunniin Microsoft Word irratti barreeffama create goone yookaan itti barreessinee ta'uu danda'a, bakka biraatii copy goonee finnee ta'uu danda'a. Isa jalqabaa align to the left isa jedhu kanarratti kilik yoo goone barreeffamni kun garamitti deema gara iskiriinii keenya gara harka bitaa irratti cinaa tokko irratti akka inni deebi'u gargaaraa jechuudha. So barreeffama kana guutuusaa fakkeenyaaf select osoo goone barreeffama kana guutuusaa bifa kanaan select goone to the left osoo goone barreeffamni kun gara leftitti deemaa jechuudha. Barreeffamni asirratti barreeffamee jiru kun worksheetii kanarratti fuula adii kanarratti formattingiin isaa gara harka bitaatti bifa paaragiraafiitiin qindaa'ee akka ta'u yoo barbaanne left alignment kan jedhu kanarratti kilik goona. Gidduu kanarratti kan jiru kun asiin maal jedha as the center amma isinitti mul'ataa jira left irra jira center kan jedhu kanarratti gaafa kilik goone kun maal ta'eera barreeffamni kun jalqabni isaa tokkoon barreeffama jalqaba kanaatii fi formattingiin isaa maal ta'eera gidduu irratti deebi'ee jira jechuudha. So isa kanaan alignment to the center jennee kan laallu ta'a jechuudha. Wantoota asirratti laallu kanneen keessaa inni kun gara bitaatti iskiriinii gara bitaarratti gara bitaa iskiriinii kanarratti barreeffama worksheetii kana gara bitaa isarratti barreeffamichi akka dacha'u taasisa. Inni kun ammoo barreeffamni gidduutti akka deebi'u taasisa. Inni kun ammoo barreeffamni paaragiraafiin nuti formaat goonu sun gara mirga iskiriinii irratti dispilay akka ta'u taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun maal jennee to the left alignment to the left irratti kilik gaafa goonu barreeffamichi bifa kanaan formaattaa gidduu irratti gaafa deebisnu to the center irratti kilik gaafa goonu bifa kanaan kan qindaa'u ta'a. Asiin kan jiru kun maal jedha alignment to the right then right itti gaafa deebisne maal ta'eera barreeffamni kun akkuma isinitti mul'ataa jiratu bifa kanaan tartiiba tokko qabateera garanaan tartiiba tokko qabateera garanaan ammoo akkuma isinitti mul'atu bifa kanaan taa'ee jira jechuudha. So alignment to the right jennaan garuu akka seera barreeffamatti maal ta'uu qabaa barreeffamichi justify ta'uu qabaa jechuudha. Justify jechuun faallaa isa kanaati jechuudha. Faallaa alignment to the right kana amma inni kun eessarra jira isinitti mul'ataa jira alignment text to the right karaa shortikatiitiin control isa kana fayyadamuu dandeenya. Control R yoo fayyadamne barreeffamni kun garamitti deebi'a gara raayititti deema. Isa kana bira dhufne fakkeenyaaf control
L isa asirra jiru kana amma barreeffamoota kanneen select goone barreeffama kana select goone keyboard irraa control L osoo tuqee maal godheera garanatti deebisee jira jechuudha. To the left to the center yoo ta'e isa kanaan fayyadamna. Isa kana gaafa laaltan alignment to the right deebiseera jechuudha. So asirra dhuma sanatti aanee kan jiru justify ka jiru. Justify ka jedhu kanarratti click gaafa goone barreeffamichi normally akka sirrii ta'etti bifa kanaan taa'ee jira jechuudha. So researchiiwwan adda addaa innaa hojjetamu barreeffama adda addaa innaa hojjetamu kan fayyadamuu qabnu kan recommend godhamu kan gorfamu eenyu ta'a justify ka jedhu kana jechuudha. So isa kana keyboard irraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kanarra osoo jiraatee barreeffamichi keyboard irraa control G yoo fayyadamne barreeffamichi maal ta'a justify ta'a jechuudha. So justify inni jedhu kuni formatting style keessaa it is the best one. Namoonni research adda addaa hojjetan barreeffama adda addaa barreeffama dheeraa hojjetan isa kana fayyadamuu qaban jechuudha. Inni kun standardii barreeffamaa keessatti isa kanatu baay'ee filatamaadha jechuudha. Describe your text evenly between the marginii asiin jiru kana asiin daarii caafii asiin jiru kanaa fi kana gidduutti center godhee barreeffamicha bifa miidhagaa ta'een asii barreeffamni kun fakkeenyaaf akkasinitti mul'ataa jiru barreeffamee marginii kana bira gaafa ga'u dhufee asii takka jedhee jalqabee gidduu kanatti dhaabataa jechuudha. So formattingiin isaa miidhagaa kan ta'e justify ka jedhu kana fayyadamuu qabna. Almost marginii gamaa gamanaa kan akkamitti sirreessina waan jedhu viidiyoo biraatiin paartii afuraffaa yookaan shanaffaa keessatti kan walitti deebinee ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma waadaa isinii galee tokkoon pilaatfoormii Microsoft Word kana tokkoon kan isin barsiisu ta'a jechuudha maalummaa isaa guutuu waliin. So itti aanee justify ishee jettu tana laallee jirra. Line and paragraph spacing ka jedhu kana laallu. Line and paragraph spacing ta'etu tuni maaliif nu fayyaddi kan jedhu yoo kan laallu taate fakkeenyaaf akka isinitti mul'atu barreeffama asiin jiru kana nama select godhe kanaa fi sarara itti aanee jiru kana gidduu fageenya jiru jechuudha. Line and paragraph spacing paragraafii kanaa fi paragraafii asirra jiru kanaa fi paragraafii kana gidduu addaan fageenya jiru yookaan ammoo addaan fageenya sarara tokkicha asiin jiru kanaa fi sarara isatti aanee jiru gidduu jiru addaan fageenya kanaan maal jennaani line spacing yookaan paragraph spacing jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Line spacing or line spacingin yookaan ammoo paragraph spacingin wal murteessaadha qabatamaan halaalu. Fakkeenyaaf barreeffama kanarratti kilik goone barreeffama kanarratti bifa kanaan kilik goone asii line spacing ta'e tana bira dhufne asii gaafa filanne tokko tuqaa duwwarra jira tokko tuqaa shantu jira tokko shantu jira lama tuqaa zeerootu jira zeeroo tuqaa shantu jira sanii olilleetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma sadii tuqaa duwwaa kanarratti yoo deebisne akkasinitti mul'ataa jiru kunoo barreeffamni kun hedduu addaan fagaatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf sarara kanaa fi sarara kana gidduu kan jiru baay'ee addaan fagaatee jira jechuudha. So isa kana line or paragraph spacing jenneeni waamuu dandeenya jechuudha. Line or paragraph spacing garuu akka seera barreeffamatti fakkeenyaaf tokko tuqaa duwwaa kanarratti yoo deebisne baay'ee walitti siqee jira. Standardiin seera barreeffamaa garuu ta'uu kan qabu paragraph spacingin 1.5 kana ta'uu qaba. Standardii yeroo baay'ee namoonni ittiin fayyadaman akka standardiitti 1.5 dha. Namoonni garuu fedha ofii isaanii irratti hundaa'ee akkaataa ifii barbaadan sanitti bifa kanaan sirreessuu danda'anii dabalataan line spacing option ka jedhu kana fakkeenyaaf barreeffama jiru kana barreeffama asiin jiru kana paragraafii kanaa fi paragraafii kana gidduu spacing bal'aan osoo jiraate yookaan amma cleaning ka jedhu kanaa fi isa asiin jiru gara gadiitti ka jiru kana gidduu osoo spacing bal'aa wayii jiraate yookaan asii fi paragraafii sadan gara olii jiru kanaa fi barreeffama gara gadii jiru kana gidduu osoo spacing jiraate spacing sana akkamitti balleessina as dhufnee balleessina jechuudha. Fakkeenyaaf remove space after paragraph jedha. Then click gaafa goonu spacing sana balleesseera. Spacing sana ammoo osoo add gochuu barbaanne spacing sana osoo add goone add gaafatti goonu spacing ni dabala jechuudha. Kun barreeffama kanaa fi kana gidduu spacing jiru dabalamaadha spacing. So spacing sana remove fi add gochuu barbaanne asii balleessuu dandeenya. Yoo itti dabalullee barbaanne line option ka jedhu kana seennee settingii kanas dhufne toora kanaa sirreessuu dandeenya. Alignment isaa sirreessuu dandeenya. Deebinee left irratti meeqa akka ta'u
right irratti meeqa akka ta'u asii sirreessuu dandeenya setting kanneen keessa. Fakkeenyaaf amma as the left barreeffamni kun gara leftii kanatti meeqa irra jira? Duwwaa tuqaa 25 irra jira. Gara raayititti 0 irra jira. Isa kana dabaluu dandeenya akka barbaannetti. Outline isaa kanneen keessa ka barbaanne irratti deebisuu dandeenya. Amma justify irra jira. Justify irra ka jiru kana leftitti yoo barbaanne, centeritti yoo barbaanne, raayititti yoo barbaanne asii sirreessuu dandeenya. Isa kana index and spacing jennee yaamuu dandeenya. Line and page break ka jedhu kana dhufne asii setting kanneen keessa seenne sirreessuu dandeenya. Setting isaa keessa seentanii karaa adda addaatiin laaluu hin dandeessanii. Paragraph space dabalataan asii normally faristii katti aanu irratti asii kanneen sirreessuu dandeenya. Almost taabii haaraallee asii dabaluu dandeenya. Isa toopikii biraa keessatti qabatamaan kan laallu ta'a. Garuu har'aaf viidiyoo har'aa keessatti wanti amma laalaa jirru line spacing ka jedhu kana. So line spacing jechuun barreeffama barraa'ee jiru kana addaan fageenya isaan gidduu jiru kattiin murteessinu ta'uusaa yoo qabattan gaariidha. Shading and the border ka jedhu kana laalu. Shading and the border. Shading. Then shading kana yoo laaltan barreeffama kana ubeewwan akkamiitiin yookaan ubeewwan asirratti barraa'e kana halluu akkamiitiin duuba isaanii yookaan guutuu barreeffama kana sirreessuu akka barbaannu halluu akkamiitiin formaat gochuu akka barbaannu amma peejii kana guutuu osoo hin taane barreeffamuma kana qofa yookaan sararuma takkittii tana yookaan ammoo paaragraafii takkittii tana sheedingii barbaannu sana maal gochuu dandeenya sheed gochuu dandeenya kun akkasinitti mul'atu kanatti isa kana bifa kana goone haga asitti ammoo dhufne kanallee asii bifa halluu biraa goone kanas dhufne asiin halluusaa bifa biraatiin maal gochuu dandeenya sheed gochuu dandeenya isa kanaan maal jennaani sheedingii kalar jennee waamuu dandeenya kun barreeffama kan akkasinitti mul'atu kanatti halluu barbaanne maal gochuu dandeenya jirra sheed gochuu dandeenya jirra so inni kun backgroundii barreeffamaa sana kan jijjiiruu jechuudha barreeffamichi backgroundii isaa kenname sana qabatee barreeffama backgroundii kana keessa jiru ammoo barreeffamichi halluu isaa jijjiiruu ni danda'ama halluu barreeffama kana addatti halluu barreeffama kanaa kun isinitti mul'ata amma halluu keelloo yookaan bicaa jedhamu sana keessatti barreeffamni halluu biraa qabatee akka ta'u gochuu ni danda'ama jechuudha so it is possible the backgrounds of the letters as well as the letters by itself by shading a different colors kalarii adda addaatiin barreeffama mataa isaa miidhagsuu dabalataan backgroundii barreeffama san duuba jiru asii dhufnee maal goona sheed goonee bareechisuu dandeenya jechuudha so isa kanaan maal jennaani shading jennee waamuu dandeenya jechuudha so itti aansinee kan laallu shading itti aansee border ka jedhu sana laalla so border jechuun barreeffama asii nama barreessine kana halluu adda addaatiin kan miidhagsine kana deebisnee maal gochuudha isa kana no color jenneeni kalarii kanarraa balleessinu asiin dhufnee akka isinitti mul'atuu fi soorii kanallee halluu isaa irraa balleessine normaalitti deebisne isa kana borderii keessa galchuu jechuun teebilii keessa galchuu yookaan ammoo barreeffama amma barreessinee asirra jiru kana teebiliidhaan haguuguu jechuudha isa kana asii kilik gaafa goonu kan adda addaatu jira bootumii isaa borderii gochuu barbaanne tooppii isaa borderii gochuu barbaanne yoo barbaanne ammoo guutuu isaa barreeffama kana teebilii keessa galchuu yoo barbaanne outline borderii qofoo barbaanne fakkeenyaaf akkanatti barreeffamni kun amma teebilii keessa galeera teebilii kana waliin barreeffama kana maal gochuu dandeenya asii achi warraaqsuu dandeenya jechuudha teebilii barreeffamni kun keessa galeerratti fayyadamne asii achi warraaqsuu dandeenya akkasinitti mul'atu kanatti formatii keessa seenne barreeffama kana akka barbaannutti teebilii kana keessatti formaat gochuu dandeenya jechuudha so teebilii kun maaliif nu fayyada borderiin kun barreeffama kana amma bordii irraa barreessuu barbaanne dhufnee asii no border ka jedhu kanarratti gaafa kilik goone bordii irraa barreessa all in border gaafa jenneen guutuu isaa barreeffama kana select goonee dura bordii keessa nu galcha yookaan ammoo teebilii keessa nu galcha barreeffama kana kun teebilii keessa galcheera isa teebilii keessa galche kan ammoo teebil istaayilii isaa akkaataa nuti barbaanneen akka inni formaat nu godhu gochuu ni dandeenya fakkeenyaaf outline qofa irratti yoo jenneen ta'e sarara kana qofa bifa kana maal godha jala sassararee nu ka'a deebinee borderiin nuti barbaannu sun as keessaa bakkuma kanatti deebinee as keessaa filanna jechuudha
as keessaa filan all in border ka jedhu ta'e outline border ka jedhu ta'e inline border ka jedhu ta'e bifa kanaan filannaa jechuudha. So barreeffama kana boordii keessa galchuu dandeenya yookaan ammoo teebilii kana keessa galchuu ni dandeenya jechuudha. Deebinee diroo gochuu illee ni dandeenya. Fakkeenyaaf bifa kanaan akkanatti addaan kutuu yoo barbaanne kunoo addaan kutuudhaaf garuu maal nuun jedheera barreeffamicha nu jalaa gadi ni godheera. So isa kana as keessa seennee dizaayinii kana keessa insarti goonee sirreessuu dandeenya. Garuu inni kun amma tooppikii nu amma qabannee jiru kana keessaa baa waan ta'eef insartii fi dizaayinii jalatti kan laallu ta'a. Garuu tiitoorii keenya kanarraa keessatti kaa'uun keenya barreeffama kana boordariidhaan sheed gochuudha. Boordarii keessa galchuudha waan ta'eef asii dhufnee boordarii dabalataa barbaannaa ta'e boordar inda sheeding ka jedhu kana dhufnee as kilik goonee erga seetingiin kun nu baheen booda kan asii filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf bal'ina isaa wiirsiisa kana keessa wanti nuti sheed gochuu barbaannu sun fakkeenyaaf furdatee akkanatti akka inni taa'u akka barbaannu taate isa kanasii bifa kanaan furdisnee kaa'uu dandeenya. Sarara tokko tokko kanaa yoo barbaanne bifa kanaan goona boksii akka inni ta'u barbaanne asitti kilik goone kun asitti isinii mul'isaa jira. Kun asirratti maal godhaara yoo gara oliitii fi gara jalaa qofaan kan barbaannu taate asii isa kan akkanatti irraa balleessuu dandeenya. Kanarraa balleessinee gubbaa qofaan dhiisuu dandeenya. Kanallee goone asiin kanallee goone isa furdaa kanaan okey jenneen amma osoo asii baane kun isinitti mul'ataa jira. Sirritti furdisee nu mul'isaa jira jechuudha. Sirritti furdisee nu mul'isaara. So isa kana eessaa hojjannaa as dhufnee border in the shading ka jedhu kana dhufnee kana keessaa ka barbaanne filachuu dandeenya. Kalarii isaa filachuu dandeenya. Kalarii isaa parsantiidhaan nu kaa'eera. Parsantii kalariin sun ittiin nu baasu istaayilii isaa waliin nu kaa'ee jira. Kalarii garuu amma filanne as dhufnee kalarii as keessaa filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf diimaa yookaan keelloo kalarii nu barbaanne osoo filanne kunoo diimaa nu godheera. Okey jenneen asii osoo baane barreeffamaa fi sheedingii baakgiraawundii isallee guutuusaa sheed nu godhee jira jechuudha. So isa sana almost settingii kana seennee settingii kana keessa wanni hojjennu baay'een jiraachuu danda'a. Sheedingii kalarii boorder istaayilii isaa kanneen keessaa 3D yoo ta'e fakkeenyaaf 3D boordarii yoo ta'e kanneen keessaa asii filachuu dandeenya. Custom jennee customii kana keessa ka barbaanne asii wall document first page fakkeenyaaf barreeffamni nuti boordi gochuu barbaannu kun seekshinii tokko qofa select gooneeti moo first page qofa moo page guutuudha moo osoo barreeffamni kun fuula 30 yookaan fuula 50 ta'e fuula 50 sana keessaa fuula jalqabaa qofa osoo jenneeni first page jenneeni asii apply okay jenneeni gaafa baanu fuula jalqabaa sana qofa shade kan nu godhu ta'a. Border ka jedhu kana immoo as dhufnee borderii sana automaatikaalii halluu barbaanne as keessaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Borderii sana nu akkasinitti mul'atu kanatti halluu kana jijjiiruu dandeenya. Asii yoo feene okay jennee baana akka mirkanaa yookaan kaansel jennee baana almost shadingii wal qabatee isa kana ta'a jechuudha. Shadingiidhaan wal qabatee isa kana ta'a. Dhumarratti kan laallu sorti ka jedhu laalla. Sorti ka jedhu kana laalla. Viidiyoo kanarratti tiitoorii har'aarratti tooppikiin dhumaa shoorti ka jedhu kana sorti ka jedhu kun maal jechuu isaati asii gaafa laaltan gubbaa kanarratti sorti ka jedhu jira. Barreeffamoota asiin jiran kanneen hundumaayyuu salleekti goone halluu jijjiirre kanallee bifa kanaan erga salleekti gooneen booda sorti ka jedhu kana gaafa kilik goonu sorti ka jedhu kana gaafa kilik goonu akkaataa inni sortitti sii godhu paaraagiraafii saniin sorti sii godhamoo maqaa isaatiin sorti sii godhamoo akkamitti sorti sii godha asii filattee teekstii sana erga sii filatteen booda wanni inni sorti sii godhu lakkoofsa sorti sii godhamoo qubee sorti sii godhamoo guyyaan sorti sii godha lakkoofsa qubeedhaan sorti sii godhamoo lakkoofsaan sorti sii godhamoo deeti yookaan guyyaadhaan sorti sii godha ka jedhu kana filattee fakkeenyaaf amma qubeedhaan ka jedhu kana filannee qubee sana immoo ascending order yookaan immoo descending orderiin sorti sii godha. Ascending order jechuun qubeen aabaa caadaa jedhee kan deemu sana aabaa caadaadhaan tartiiba isaa saniin sorti akka godhuu barbaanne isarratti dhiisne okay jennaan. Descending yoo ta'e immoo descending irratti deebisne okay gaafa jennu kun akkuma isinitti mul'atu kana kun tartiiba isaa maal godhee jira wal keessa balleessee nu fideera. Jalqaba asitti paaraagiraafiin kun mataan isaa paaraagiraafii sadan isaaniitiin tartiiba qubeetiin kun orderitti daree nu kaa'eera. Deebinee bakkuma sortii kanatti deebinee ascending orderitti osoo deebisnee okay jenneen maal godha kun ammallee istaayila biraa kun barreeffama reefu gara gadii bakka biraa jiru sana gara gubbaarratti nu deebiseera jechuudha. Gara gubbaarratti nu deebiseera. Gara gubbaarratti erga nu deebise deebinee achumatti bakkuma sanitti deebinee lakkoofsaan osoo sorti nu godhe osoo jenneen lakkoofsaan
asii isa kana jijjiirree by number jenneeni ascending osoo jenneeni okay jenneeni lakkoofsaan deebisee akkasumatti nu sirreessuu danda'a jechuudha. So kanaaf this is all about sorting style. Sortingin guutumaan guututti bifa kanaan kan sorti gochuu dandeenyu jechuudha. Waan Microsoft Word irratti barreessine tokko bifa kanaan sorti kan goonu ta'uusaa hubattanii dabalataan paartii itti aanuun paartii 5 as jalatti home taabii kana jalatti wantoota hafan ka dabalataa istaayiliiwwan asirratti hojjennu istaayil ka jedhuun kan walitti deebinu ta'a. Dabalataan home taabii kana jala fiicharii jiran erga xumurreen booda tiippiiwwan karaa salphaa ta'een akkamitti fiichariiwwan as jala jiran kana miidhagsinee aksas gochuu dandeenya kan jedhu waliin kan laallu ta'a. Hanga walitti deebinutti baay baay nagaan turaa jecha chaanaalii keenya hordofuu subscribe share like gochuu hin dagatinaa jecha galatooma.